تامشين نشيدنتون كعبد هجلر هودر الله وانا كناتك صونو جت ديكو اتدبلي بليز نشيد عجائباتي نشيد انا كنتي كعبد هجلر هودر الله يرجوكني من لر الله melekler defteri yeniler Allah izin ver de Kabe'ni görelim Allah izin ver de yolunda ölelim Allah göster cemalini görelim Allah. اوف عشان ماركة فوني جالتهم توتا خبجم توتا هردف توتا فوركس انترتينمنت أكم جرتان نجني خينيا جالا لف خبجا بكم اسم جرتان تيسن على كوب سنين جرتا خون كوبي ترباني تي خيسوما اسني دبرتو هنگا دوم سجنتا خينيان ولين توران أفرات نيتان كبجاتي كوبي خنرتي أران تنادرجو أجايبا خوان الدودة لجي وانني دلقي هنا مو بابليك انتهين ما لفكروا سيتا أول ما نخللوا تها أبسان هنگا دومان ولين توران أما سر ديبه أفراتيا تنكبجاتي بقى نجان نفتي Guddaa galatuma jalqaba irratti iddoon aflaattanii miidiyaa guddaa kanarratti miidiyaa yeroo ammaan tanaa sadarkaa bifa adda ta'een hawaasa Oromoo biratti fudhatamaa fi gatii guddaa argate kanarratti naaf yeroo keessaniif jalqaba irratti guddaa galatumaan jaa baga nagayaan meetan. hedduu takka galatoomeen illee nirra deebi'ee okay ka'umsa fakka nu ta'u gaane akka dhufatti osii beekallee namoota hawaasaa hordoftoota keenyaa fi akkasuma uummata bal'aadhaaf ibsaa akka ta'uuf ati eenyu eessatti dhalattee eessatti guddattee ammoo eessa jiraatta? Ani magaalaa Hirnaa naannoo Harargee Lixaa aanaa Tulloo jaanii magaalaa Hirnaa keessatti dhaladhee ergasii magaalaa Qobboottis guddadheetiin jiraa. Iddoo garaagaraattiin guddadhee garuu barnoota kiyyaa Direedawaa jalqabee yeroo ammaan tanaa magaalaa Turkii keessatti haayaskul kutaa 12 kan xumuraa barachaa jira jechuudha. Waaw, okay, biyya keessa hin jirtu jechuudha? Carraa biyya alaatti barachuudhaa harkadheetiin biyyarraa bahee ammaan tana magaalaa Turkii keessatti amata 4 gaheetiin jira. Egaan biyya tana dhufee asittiin barnoota kiyyaa oofu jira. Wow, hedduu bareedaadha. Gaa osoo biyyaan baane biyya keessan si deebisa. Ati akkaataan guddina kan keetii biyyatti akkam ture? Jireenya kiyya jalqabarraa kaasee dhaloota kiyyarraa kaasee gaafa magaalaa Qobboo ture san keessatti barnoota jalqabuun duratti Qur'aana keessa ilmii keessa ture. Ergaan hifzii Qur'aana hifzii fixee booda gama barnootaatti bara 2016 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Barnoota takka jee eegaleen amata 10 dura jechuudha. Ergasii xiqqoo namni diina barate kun barnoota keessattis jabaa waan ta'e jecha kutaa tokko amatuma tokkottiin kutaa tokko 2-3 baradhee ture. Ergasii magaalaa Direedawaa dhaqee mana barnootaa Mahada Nuur al-Islaamik kan jedhamutti kutaa 4-5 baradhee jechuudha. Ergasii sadarkaadhaan kutaa 12 illee Direedawaatti fixee ati bu'aa bahii dila takkaa wajjin arraan tana alhamdulillah as keenyee jirra. Tana duraas bakka nun ga'u rabbumaa beeka inshallah. Waaw, maashaallah hedduu bareeda. Duuba akkaataan ati qoy hirna baadiyyaadha moo magaalattidha? Hirni mana keenyaa fi ispaaltii jidduu laga guddaa jira. Ganda Nabroo jaaniin ganda qeerrensaa jaaniini ganda Nabroo jaanii ganda sodaatamaadha. Abbaan fadhe daffaree achi seenu ganda jeenummaadhaanis beekamu. Anis ilma sheekaati, ilma imaama masgiidaati. Sanirraan nama ganda san keessatti kabajaa guddaa qabu abbaan kiyya. Gandi san ganda Nabroo, ganda qeerrensaa, ganda jeenaa jedhamuun keessaa tokko sababa abbaa kiyyaa faadhaani. Baadiyyaa sin jaamu magaalaa sin jaamu jarri keenya san. Dildila jara kana lamaan jidduu jiru jechuudha. Bakka walumaa galatti adi baadiyyaa magaalaa baadiyyaatti jechuudha. Yaa akkasitti bifa saniin ibsuun ni danda'ama. Okay, tole gaati abbaan kiyyallee sheekha jettee jirta akkasuma ammas ilmi barachaa akka turtee fi ammallee ilmiidhaan jabaa akka taateedha kan inni oduuteetillee dhagee. So namni abbaan sheekhaa namni abbaan damiinaatii fi namni abbaan barsiisaa moo maalii tokko hin beeku
hin jabaatu jaan. So ati bakka kana akkana jabaattee diinii irrattis jabaattee sadarkaa barnoota kaan irrattis jabaattee akkanatti itti fufuu namni dagalee siif ta'e yookaan immoo sababa si ta'e eenyu? Wallahi qabxii tana xiqqoolleen ni ulfaata garuu imala kana jalqabuudhaaf jalqaba irratti nama jireenya isaa wareegee odoo hin uffatin na uffisee odoo hin nyaatin na nyaachisee odoo hin dhugin na obaasee asiin na gahee faamilii kiyya keessaa. By the way faamilii kiyya keessatti nuti nama torba hundinuu gahee adda addaa qaban. Kaan mooraalii sii kanna, kaan waan qabuun sii deeggara. Si galee hayyuunis hundinuu sadarkaa saniin jiranii garuu haati tiyya shoora guddaa taphatte. Shoora hagana hin ja'amne jechuudha. Gaafa ani amata lama oduun ani amata lamaatti haadhaa fi abbaan kiyya rakkina wal dhabuutiin adda bahan ture. Ergasii magaalaa Qobboottiin guddadhe kaniin siin jedhe. Haadhaas abbaas taatee mudhii hidhattee asiin nu geessisin. Garuu bakka isiin dadhabdetti obboleettiin tiyya tan lammaffaadhaa Faayizaa Abdallaa Jaaniini. Isii obboleettii odoo hin taane yoon haadha je'een irra ibsamti. Barnoota isii kutaa shanii dhaabdee jireenya isii wareegdee guyyaa tokko ifiif odoo hin jenne jechuudha. Ana qofaa miti obboleeyyan kiyya haafan hundaa'u jechuudha. Akka isaan guyyaa tokko fuula namaan dhaabban rakkanne dheebonni isaanii fuula namaan dhaabbanne tan goote isiidha. Barnoota kiyya akkaan irraan as gahullee erga haadha tiyyaatii namni waan qabu hunda kannee wallaahi jechi maal jee akkaan ibsuu hin beeku obboleettii tiyya faadha. Akkasuma obboleettii taasisetti aantu jira mawardi jaaniin isin ammoo mooraalii manaati. Mataa manaa jechuudha. Bakka haroorrii cabeetti isitu sirreessaa. Bakka namni hamilee dhabeetti isii godhaa. Obboleeyyiin kee lamaan kan dubaraa kan hafees Marwaa fi Biiftuu. Jarri lamaan kunis gaafa nan daare isaanii dhiqee waan hin barbaadu godhee duubaa na dhiiban. Guyyaa tokko akkaanani hiriyaati jee keessa hafe hin jenne. Guyyaan tokko akkaanan waan kana dhabe jee mataan cabsine ifii dhabanii fuulduratti akkaan deemna godhanii anaa fi obboleessa kiyya kanarra xiqqaa innillee nama akka mana barnoota Maahada Nuuritti qabxii olaanaa galmeessuudhaan warra beekamu keessaa isa tokko. Innillee kutaa 12 amma inshaallah maqaan isaatiillee yeroo dhihuutti waan adda taheen nama addunyaarra bahu jeetiin tilmaamaa nama jabaadha obboleessa kiyyalleen jara kana jechuun faamilii tiyya warriin akkaan arra gahuuf hurkaa dafqaa miti dhiiga dhangalaasee asiin nagahee jazaan isaanii jannata haa gahu maal jee akkaan ibsuun beeku jechaan natti xiqqaataa beektaa hoggaanii fi gama kanaan naa dhufan hafuuraan dhabaa isaani. Wallaahi yaani obboleessa kanatti obboleeyyan ibsu dhugaa dubbachuuf yeroo jalqabaatiif hin argee hoon jee hin kijibu bifa akkanaa kanaan wal hubattanii akkanatti namni si ibsu qabaachuun isaanillee akkasitti hin boonan abdiin qaba. So ammaan tana egaa barnoota jechaan biyyaa bahee Turkii jiraa jettee barnootaan alatti Turkii san keessatti maali wannati hojjettu? Barnootaan alatti biyya Turkii kana keessatti amma yeroo jalqaba yeroo boodaa kanatti waa inni eegale takkaatu jira. Innis ammaali zamana boodaa kana keessa nashidaa takkaatu dhufe uummata Turkiidha. Tan magaalaa Turkii tana digirii 180 garagalchite. Yoonii fi ilaalle baatii 4 fi 5 dura yoonii fi akkana ilaalle magaalaa Turkii kana keessa wallee takkaatu ture takka sareeddu tan. Si galee walleen tun gaafa dhuftu jijjiirama addaa takka fiddee namoo akka sareedduutu eegalee san booda namticha Jalaal karaa turii jedhamu tokko jira ka Turkii tokko nashidaa takkaan as bahe nashidaa sanarratti xiyyeeffadheeti amma kaniinis imala kiyya eegalee yeroo gabaabaa keessatti fulleensa ajaa'ibaa tokko argadhee biyya tana keessatti sagantaa gadhee garaagaraa irratti illee performaansii akkaan gaggeessu akkaan nashidaa jedhuuf deemuttiin jira. Saniin alatti ammoo akkuma beekamu gaa hoobiin tiyyawwannaan akka malee jaaladhu gadduus gammaduus yaada kiyyatti ibsadhu barnootaan alatti walaloodha. Walaloodhaan dalagaa jechuudha. Hedduu bareedaadha. Osoo karaa walaloo hin dabarre wanti isaan itti akka saree duutan sun afaan isaanii sun maali? Nu jechuu ni dandeessaa? Walleedha. Ummar arkadan haflar ja'aniiti sanboota sagalee haw ja'anii sagalee saree naqanii isaan si duubaa sidduutan normaal akka normaalaatti ilaalle walleen tuni mooraalii namaaf hannuu fi qaysiin dhufte. Isaan si duubaa akka saree siddutanii ati garuu eenyu akka taate garsiisi yaada juun walleen akkasii dhufte.
yaa Ummar Arkadan Hafzar Rarrar jee akkana jaawwanti. Isaan duugaa siddutanii akka sareetti. Ati immoo duratti fiigidha bakka hiikan isaa akka afaan Oromoo laafattee jechuudha. Yaa sabboota namtichi dhufeeti nashidaa beekamtoota ammaan tana yeroo ammaan tanaa vaayiraalii taatee jirti. Inumaa akka addunyaatti sadarkaa saglaffaa qabattee turte soomana kana keessa. Tam ishiin nashiidan tun. Kaabede hajları huder Allah. Waan akkanaa takka. Osoo nuu jette xiqqoo itti dabali bilis. Nashidaa ajaa'ibaati. Nashidaan akkanitti. Kaabede hacıları huder Allah. Yergâkini minimler Allah. Melekler defteri yeniler Allah. İzin ver de Kabe'ni görelim Allah. İzin ver de yolunda ölelim Allah. Göster cemalini görelim Allah. Uff ani waan isin jettu jechuu beekulli baaquu baadullee Allah qofa irraa naa gala asumaanuu sagalee ajaa'ibaa akka qabdu osoo hin himne bira dabruun barbaadu. Okay egaa barreessaa walaloo akka taate ani hanga takka poostiilee gaggabaabaa isiniin arga. Kanaachi dhokata haatiitu nuuf baasa. Walaloo barreessitaa meeti? Walaloo tana maal irratti xiyyeeffatteetii barreessita gisee hedduu? Namni tokko gaafa walaloo barreessuu eegalu barreessaa walalooti jechuun jalqaba irratti akkin imalli ani walalootti eegalee nama Abdul Jawaad jedhamutu jira Khayzaayin agarre yoo beektan. Caayaa Ibraahim jedhama yuutuubiin isaa. Nuural Hudaa hojii hojjechuu ture. Yoo xiqqaatee amata 10 akka dura gaafa nama markaza hifzii qara'uu ture. Dhufee nu ziyaaruudhaaf namni markaza kana keessaa sagaleen isaa bareeddu eenyuun ja'ee gaafate. Nashiidaan Nuural Hudaa irra deemaa turte takkaa jira amata 10 akka dura. Shirkiin kakka bid'aan kookoo akhiraa teenyaaf rakkoo. Waan akkanaa tanaa yeroo san dhufee nashiidaa achirraan eegalle. Hoggaan eegalu maaliifin ani yaada hedduu takkaan na keessa uumamaa kana maaliifin akka isaa kana walalootti hin jijjiirreen ja'a. Nama hikmaa ajaa'ibaa qabu Caayaa Ibraahim sanii harkaan akkanatti yoontiidha piyaanoodha. Akkana godhee. Innaa taa'eetuma oduma teenyuuti walaloo ajaa'ibaa tana oofa namni kun akkamitti hajuu achi keessaa na keessa dhufuu eegale. Walaloo takkaan jalqaba barreessee ulamaa rabbiitu faayee jannataa fi achi kaayee jiitii waan akkanaa tana barreessuu eegale. Hoggaan fidee bira geessu waan bareedu garuu kana kiraayiteriyaa kana guuttachuu qabda jeeti lafa naa kaaye. Achirraayin waan inni naan jiru san irra dhaabbadhee walaloo barreessuu eegale. Barreessaa walalooti jechuun yookaan walalee isaadha jechuun nama miira isa keessa hin jirre waan hin godhin jechuudha. Waan hin godhin takka akka waan godhee akka waan taatee san jiraateetti barreessuu danda'u. Achirraayin walaloo barreessuu eegale jechuudha. Ifii kiyya yeroo hedduu walaloon xiyyeessanii hojii ol qabatti. Waaniin an ta'e keessa jiraatus ilmi namaa waa hedduu takka koomansheerii godhani beektaa waa hedduu takka waliin qabna. Miira gaddaa gammachuu waa hedduu takka waliin qabna sanirraayin eegale jechuudha. Wah, hedduu bareedaadha. So duuba walaloon hanga ammaan tana ati amma kan hubadhetti walaloo addiini hojii yookaan immoo nashiidaa hojii wal qabatuudha haati barreessuu akka barreessitu na himaa jirtu. So walaloo barreessite kana keessa nashiidatti tajijjiiramtee hojjetamte ni jirti. Eenyutu immoo hojjete? Yaa ni jirti. Walaloon barreessa keessaa tan amma vaayiraala taatee namni hedduun beeku hedduutu jira. Hatta garii isii anuu irraanfadheetiin jira. Walaloo garii jechuun tamtam akka taate. Laakiin san keessaa beekamtuun tan hedduu harkattee tan Saalah Mahammad yaa gaarii teettu. Allah ya Rabbi gaarii Rahman Rahiim ya Baarii Allah wa hunda tolchaa arjamutii tokkicha Allah ya Rabbi gaarii. Qurxummiif bishaan tokko adda baasuun hin taatu walaloo hedduu sanfaa. Bahara dirii tan ja'amtu jira. Dukkana halkanii dhoofadhee namarraa tan Maahir Ahmad Munshid Maahir Ahmad dalagee akkasuma ammas nashidaa Munshid Maahir Ahmad dalagee jira tan sakiinaa jettu. Ruuxiidhaaf sakiinaa maqaa kee yaamuuni
نشيد اتسان سني اللي أنا توريسي روحي داف سكينة مكاخي يا موني لبجون انجرتو سوى لنتاناني تسقبي يرغاتي قلبي سير كناني سيف مالي مبوفتو إجي سيمماني نشيدات أكتنين dhuunfatti haadha xiyyaaf barreesse takkaat ture. Haadha xiyyaafin barreesse ture gattaa'eetiin guyyaa tokko akkanumatti baay'isawwee taateen haadha xiyyaa intarviiyuu biraatu yoo kannine waan sa'aa lamaa sadii yeroo dheeraa fudhatu. Sigalee sanirraa hin gattaa'ee uumaa xiyyaafin barreesse jeetaniin barreessitaniin saalahii barreesse saalahii kanneetu jira jechuudha. Saalah waa'ee haadhaa dalagee akkasuma ta'anii mataa xiyyaaf anaa fi Zakwaan Abdallaa baafnee jira. Ayman Mahammadii fi Roobsan Mahammad ni beektan Roobsan. Masjid Roobsan jechuun yaata isaan dalagan illee ni jirti. Ni jirti gaa tasargii taaruuzaati illee hedduun barreessu ture. Okay, ani tahaadhaa sun hin dhaga'u fedha. Nashiidaa hedduu akka barreessite yoo dhaga'uutti hin jira gin tahaadhaa sun maal jetti? Nashidaan haadha deemee yooniin ture. Boqonnaan harkatu yaaddoytee cinqamtii hanga ijaan agartu saduuti yaa malee gadda xiyyaan feetu erga khaliqaatii takka haadhaan jirtu yaa tannabaa ati dadhabee maalitti itti fuftee akkasitti. Qoy ani ati maaliif fi keetiif hin baastu? Jalqaba irratti dhugaa yoon siime nama gadiitu naannoo kiyya ture warra sagaleen ittiin bareedu ati Nashidaa Firaadhiis naan jechuu ture takkaffaa. Lammaffaa walaloon an jalqaba barreessaa ture san harkaniimi walaloollee Firaadhiis warri naan jeeni jira. Nutu walaloo miti Firaadhiis warri naan jeeni jira. Akkasuma amma saahibban hedduu jira warra hamilee naafan. Laakiin ani yeroo tiyya hedduu barnoota irratti hin fokkos godha. Kaayyoo takkaan qabaa. Kaayyoo san galmaan ga'uuf waan lafa'u jiru jecha wanni kun dandeetuma tiyyataniin moggaadhaan oofu naaf taati. Saniifuu ijoolleen sagaleen isaanii bareedu. Warra dandeettii ajaa'ibaa qabu. Kanaaf yoon kanneen isaan yaada keessa kiyya jiru kunis akkan dhokannetti yoo hawaasaan naagaanu jeetumaan isaaniif kannaan. Waaw hedduu bareedaadha. Okay hin danda'an namoonni wanti osoo barnoota ta'uun sababsatiin hin danda'an sagaleen tanteetis hin bareeddu walaloon teetillee warra siin jaan suniif ammarra dhaabbattee kiidha akka injifatteen hin beeka ammarra dhaabbattee yeroo san gizee yaadattee maaltu si dhaga'an? Wallahi guddaa galatoommaan jaalala maaliif jennaan namni tokko gaafa waan takka hin dandeenye sunaan je'ee kaayyoon tiyya guddaa waan san fooyyeessuudha malee dhiisuu miti. Gaafa nii fi aboo waan kana hin dandeessu ofirraa dhiisnaan jaan okay eegaan hin dandeenye karaa kana eegaleetiin jira karaan waan kana itti danda'u kabiraa maali jeetii yaadaan. Walaloon jalqaba barreessaa ture sanillee agarsiisee gaafa isaan na didan karaan walaloo tana barreessuu itti fooyyeessuu danda'u maali jeetiin nama beeku gaafadhe. Malee akka isaan naan jaasan ittiin dhiifne. Ammallee hawaasni Oromoodhaa Nashidaan an baase miliyoona ol talaalamtee jira. San malees Nashidaan hin baasin bareedduu hedduu jira. Taniin gadi hin dhiisin jechuudha. Sigalee gaafa san yaadadhu galatoonfachuun fedhaa warra san. Inumaa toopika kanarratti Nashidaan katabee jira. Waan ati mana gaafatte kanarratti warra si miidhee warra hin dandeessu siin jee warra haqa keessisaa mee hedduudhaaf. Nashidaa sanii sii ja'a hedduu malee jaalladha nashidaa sanii namni illee hedduu malee jaallatee ture inshaallah yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo isii bifa addateen dalagee gatiin dhiisa jeetiin abdii qaba inshaallah. Atumti moo nama biraatiin? No nashidaan maa dalageetiin jiru already anaa fi Zakwaan Abdallaa voice daleenii jira viidiyoo qofaatu hafee almost amata sadii geessee jirti nashidaan tun amata yaa sadii dabartee jirti eega daleenii jechuudha. Galatoo manda'aan warranaa ظلمي خنسبا بسانين جوران خيالومي
والرقامة خفل خونا سامي بورو الأقرى قالتو مادمي يدون الجيران فاسيادا رحمن سكوتا يداف مرادا ستين إركادي سومان أبتادي خنا مميني سير كن هندا أكانت الشيطان gadhiifamuu qabdi daftee sanuu daftee yaa gadhiifamuu qabdi wallaahi nama waan ajaa'ibaa fantee irraan taa'uuf jirta so rabbi si haa gargaaru barnoota wajjin maybe walitti akka ati yaaddellee si ta'uu baate ammoo of duuban deebi'ini okay ni yaadatta duuba walaloo meeqaa hanga ammatti akka barreessite والله تلمامان يون أجا خلاشاني أكنا جمالي تكي ديدمي جالشي ديدمي تاني سنجيتوني وللون أني يوني في دفتها أنا بريسي جي فول دور بيت بر سيجالي أما فكين ياف وللو كا بحارة دي سكينة ياغاري تنمس ديو تنماي صالح محمد قديسي جرا تدي هو تنا أكاسي ناني داوتاني اللي دون فدا وانتين قديسي جرا ماهر أولا مين هفتيتو tasaalaa ta dhumarra gadhiisi suni takka مرة دوما منزومة مرة دوما قديس اللي أنا بريسه عملي وان أداة كان إن شاء الله harkasaa qullaa galateetu إيه eenyuun rabbi gaafatee harkasaa Harkasaa qullaa qullaa galaa. bochee harka ol kabanaan waasin deebisuu qullaa makaasaa gaarii isaanii je'iyaa miyaa Allah anu nashidaa baasuuf hin ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله okay osoo gadi hin dhiifamin dhaggeeffachuu قولي وانت كنا شيء هذا كنت زي إنه يو كانت dubartoonni nashidaa baasuu ni taatisa dubartoonni nashidaa baasuu kataatu natti حكم سنة تيسيرو fakkaatu أدين ولا لين أنا كيسك ni laalla akkuma tahaadhaa san fagoo namaa rakkoon qabu إن شاء الله okay hedduu bareedaadha so duuba fuulduratti hoo maal sirraa'iin fuulduratti bifa adda ta'een ammaan tana yeroo ammaan tanaan booda ammaarraa kaasee jechuudha. Haaldurii hedduu mijjeeffachuu jira hawaasa Oromootii ijoolletti hidhaamuudhaaf. Ani gaafaan manarraa bahu ilma warraa qofa ta'eetii miti. Ilma gandaa qofa ta'eetii miti. Ilma magaalaan keessa jiraadhu qofa ta'eetii miti. Naannoodhaas miti aan. Biyya tanatti ilma Oromoo tokko jaaniin na yaaman. Si galee biyya tanatti yoo waa balleesse yoo waa tolche maqaa biyyaatiin na yaaman jechuudha. Saniifuu yoon faayidaa qabaadhees akka biyyaatti jecha tamaam waariituu tokkotu yeroo hunda sammuutii yakee isaan banniyaan. Maal ja'a ifaa hubboo keessaan tahiin isa jiru tokko yaadattan. Yaa ifaa naannoo tokko qofaaf ifuu akka ta'uun barbaadu. Wanni yeroo ammaan tanaa ifii xiyyaallee intarnaashinaala godhee akkaan babal'adhutti tarkaanfii adda addaa karoora adda addaa baafachaa jiruuf tokko kana fuulduratti bifa adda ta'een waan ummata ajaa'ibsiisuun gama bahuudhaaf haaldurii haga tokko xumureetiin jira. Garuu wantoota na dhageessan tokkotu jira. Dhumarratti inshaallah dhaamsa keessatti waan san kaniin isin himu ta'a rabbi jee. okay bareedaadha okay walaloolee kan kee keessaa hunda tanneen keessaa ati akkaan jaalattu walalootan Walaloon gaa anaaf akka ilmaaniiti tamtamirraa akka caalchiftuun beektaa. Laakiin walaloota akka gaafaan barreessu wayittiin fakkeessuu fadhaan. Fakkeenyaaf nashidaa Mu'aaz baaseetu jira. Albama Mu'aaz gadhiisa keessatti subhaanallah teetu tokko yoo dhageeffattan. Nashidaa sanillee anaatu barreesse albama Mu'aaz amma gadhiisa kana keessatti gaaddidduuttiin umrii tana fakkeessi. Umriin rabbiin gaaddidduu hikmaa addaatiif uume hajuu jechuudha. Umriin tuni gaaddidduun yeroo takka ni dheeratti, yeroo takka dhumteessi jala dhufti, yeroo takka ni gabaabbatti. Umriin ilma namaatis akkasi. Jeetiin saniif faa fakkeessi. Dandeettii rabbii, quduraa rabbii tana hoggaan himu. Wahiin fakkeessuudhaan fadha. Saniifuu nashidaa saalaa yaa gaarii teettu san keessatti qurxummii fi bishaan mukaa fi biyyeedhaan fakkeesse ture. Nashidaa san hedduu maleen jaalladha walaloo san. Walaloon ifirraa bihee baasee barreessee jechuudha.
Ammas waloo takkatanii irraan fadhee. Allahu mawlaay tetu sana. Kan lanaas barreesse hawaasni akkasitti barreesse. Nishidaas lanaas barreesse nishidaas sanis hedduu maleen jaaladha. Laakiin hunda caalaa taniin takkaan jijjiiruu hin dandeenye yaa gaarii san hedduu maleen jaaladha sana. Allah yaa rabbi gaarii. Ani hunda hafazeetiin sammuu keessaa qaba. Akka malee bichaan beeku haala nin dhaggeeffadha. Manzumaalee nashidaalee taniin akka malee hin jaaladhasi. Bakka nin dhaggeeffadhaan gizmoo hundaa'u ammoo sonaajii jettee nin jaallachuu fedheeti sagalee akka isaaniiti yoo jechuu baaddellee. Okay, if duuba si deebisee yeroo takka namoota waan danda'an siin ja'uuf masala fakkeenyaaf amma namni takka gizee waa hojjechuu ka'e waan hojjetu sani yaada namootaa fedha. Akkuma ati reefuun tana jette yaada kan keessuun hin dandeessu warra siin jaan namoota amma akkasii cunqursaa akkasii keessa jiran dila tokkotu jira osonii fi karaa biraa hin dabarreechuu fedheeti isaan sanii maal dhaamta? Warri akkasii sanii ilmi namaa kun hundinuu ilaalcha mataa isaa seeqan yaada mataa isaa yaada dhuunfaa isaa seeqan fakkeenyaaf akkiin ani quxurii kaameraa kana keessaan waa barreessuu agarsiise 6-9 fakkaachuu malti yaada si fakkaatu naa hin taati. Uumamaan rabbiin si keessatti uumee jira yoo ta'e jechaan hedduu malee jaaladhu tokko jira. Maal ja'a seete jechi san yeroo hedduu kitaaba dubbisuu jaaladhaa hoobiidhaaf jechuu san cinatti san mallee kitaaba tokko kaniin barreessu jiru jira. Dhuma gahee jira waa xiqqootu hafee inshaallah yeroo dhihootti kaniin hawaasa biraan ga'uu jira hanga hafuura dhumaa hajuu. Mata dureen isaa waa xiqqishootu hafee jechi san maal jaa jechiin hedduu malee jaaladhu san waan takka eegalee yooniif hin xumurin yookaaniif waan san yoo hin argatin dhugaadhaan hin barbaanne jechuudha. Yaada juuti jira. Oduuniif waan san dhugaadhaan barbaade wareega barbaachisu kafalee waan sanniin harkadha ture. Yooniif waan takka dhugaan barbaaduu keessa keetitti uumamuu isii agartee beeyte if duuban deebiin amma si deebi'e iftii usiin kan yaanni ati like hayyoon ati haateef kun iriftii usiin kan amma si deebi'a amma iriftii si dhorka kanii fi namni dandeessu siin jiru irra deebi'ee si dhufa yaanni kun irra deebi'ee yaali siin jaa wanta akka yaaluurraa abadaniif duban deebiin waan hin dhabdu hin jirtu yaali ni qofta irra deebi'ee yaali ni qofta irra deebi'ee yaali haganii fi galmaan geessuutti Toomaas Edisan maal jaa khiyyaan ampoolii argamsiise san marraa 999 arkeeti marraa 999 ka ampooliin itti hin dalagamneen beekaa jedhama. So agartee dogongorri isaarraa barnoota baafate jechuudha. Yaa waan namni hin dandeessu maarree siin jedhu san itti dhiisii kaayyoo ta'e galmaan gahuuf tarkaanfadhu itti fufiin siin jaa. Wallahi itti dalaguun teessan egaa dhaamsa akkanaa kana argattanii kun maallaqaanuun argamu. Okay, karaa biraatiin namoota sooshaal miidiyaa irra jiru eenyu dinqisiifatta? Namni sooshaal miidiyaarraa hedduu dinqisiifadhu gaa hedduudha. Takka faasuma faadha. Warra ammaa miti kanaaf yeroo dheeraa ol beekna. Ni yaadatta gaafaan dura tiktaakarra naa agartee ijoolleedhaati maal asirraa gootanaa jechuudha. Dartee waan nuti wallaalee. Yaa inni raanfadhu jecha san hedduu malee naatee ture. Ijoolleedha. So tokkoffaan suma lammaffaa namni ani hordofuu kaniin jaaladhu dinqisiifadhu hojii isaa hamilee isaatiin irra gahee jechuun birraa jamaal faadha. Namni silaa isaa hojii arkee wal arkee carraa isa dubbisuutillee harkadhee jechuudha. Birraa jamaalii hedduu malee jaaladhaa kabajaa guddaa galatoomee jechuun barbaada. Waan gaafa nuti hamilee dhabnetti hamilee nu ta'eef. Sigalee gaafa nuti barnoota irraa akka hamilee hofnee if jibbinetti waan hamilee nu ta'eef guddaa galatoomee jechuudhaan barbaada. Lakkooyineen fitnugaa Hamzaa Sheek Jaabir faadha. Jaamtiin sumeerti laakiin isaas hedduu malee dinqisiifadha. Keessan na dabaluu kan keetiif hedduu galatoomee ulfaadhu namootaan baay'ee nama sammuu qaqqaraan yooniin dinqisiifame ni gammada nama haalaan gammadurraayi. Okay, egaa sagantaa keenya karaa golabbii oofuutti jirra. So hawaasa Oromoo kanaanuu akka nama qeerroo lafaa dhufaa jiru tokkotti nama bu'aa bahii dila takka keessa dabree mi'a aarsaa wayii yookaan nama tola isaa oolee beekuu tokkotti maal jettaan? Ani kaayyoon kiyya fuulduraa yoo rabbi fedhe siyaasaa qaruudha. Inshaallah ammumaanuu sagalee teessannaa kaayaan ja'anii quba qabaadhaa jecha fedheeti. Inshaallah kaayyoon tiyya guddoon
hawaasa kiyya kana faayidaa takka buusuudha. Hawaasni Oromoodha. Beekumsi inni amma qabu siyaasaa xiinxaluudhaaf waan akkanaa jechuudhaaf naan gahu si galee garuu eenyu dogoggorte yoo ja'an eenyu jaalatte yoo ja'an bareeda dhufa taa'u. Jiruun tuni bareedduu dhufate taa'uuf teessu. Hedduu jira waan ganaa wajji arkuu teenya. Jiruun gammachuu ganaadhaan nu eeggatti. Amma ca'umsa hedduu keessa dabarree jira. Ijji nu banamuu jirti. Addunyaarra mul'achuu jirra. Kana caalaa laakiin jabaa keenya wajjin jabeeffannee hayyuu keenya jabeeffannee bakka humnetti nuti walaa kaafnu bakka tokko dogongoreetti dogongora isaa san facaasuu osoo hin taane haga dandeessan qabaati ka dogongora san facaasuu yaaluuhu qabaa gorfadhaa akkasitti galmaan gayan biyyaan keessa jiru kana keessatti wanni uummanni kun yoonii fi waa ta'e akka qaama tokkootti wajji fiigee loluuf biyya isaanii jaalachuudha. Wal jaalachuudha waliif duudha. Saniifuu hawaasa Oromoo please wal jaaladhaa wal kabajaa jabaa keessanii tuffatinaa jabeeffadhaa akka inni galma ga'uuf dhiibaadhaan isiniin ja'a kanuma wanti kiyyaa garuu dhaamannoon takka tadhuma ani nama amma kaka'uu jiru fuulduratti galma guddaa ga'uuf yaada qabu akka jajjabeessaniin gaafadha. Gama tokkoon inshaallah gamu barbaadame jechuudha. Waan fadheen haa ta'u akkana jajjabeessan na bira jiraatan hamileen teessan hunda caalaa na barbaachifti sanfaadhaan jaan. Ati nama ajaa'ibaati hedduu galatoome wallaahi yaada babal'aa namni yeroo sila amma yeroo ta'e usteetuma akkanuma dabarsitutti yaani qofaltee taphattee waanuma hin taanetti biiziif gootutti dila kana akkanatti aarsaa fuuldura keetii kafaluunu kun jajjabina mataa keetiifuu jajjabina matuma keetiifuu tokko kabiraati ammoo hawaasni keenya waan akkanaa kana akkana jala gabbu'een laaluu wanti isaan laalan waan biraa fa'aadha. Keessatti immoo namoonni hedduun akka haasawa keetii fi jechoota kee kana hubatan abdii guutuudhaan qaba wallaahi jabaadhu fuuldurri kee siifa salphatuun siin jaan akka namta akkatti. Tole egaa sagantaa keenya osoo hin goolamne duratti namoonni ati akkaan galatoonfattu nama si jajjabaa carraa keetii fudhadhuuti galatoonfadhu. Jalqaba irratti faamilii kiyya hundinuu meembariin faamiliidha jechuun miseensi faamiliidha hundinuu guddaa galatooma. Egaa haaliqaatii isin as gahee keessaafuu obboleeyyan kiyya warri hojjetee arraan nagahee jechuudha. Kanneen akka maarifaa obboleettii hangafaa faayizaan obboleettii osoo hin taane isii akka haadha lammadaattiin ibsaa. Haadha tiyyata lammadaa jechuudha. Obboleettii maawardii hundi keessanuu meembarri faamiliidhaa guddaa galatooma. Saahibban kiyya warri dagalee naa taatan na jajjabeessitan ni dandeessaa fuuldura deemnaan jettan. Akkasuma ammas namoota naannoo jirtan hedduu jira. Hatta warroon qaama mootummaa keessa jiru warra qabeenya isaatiin na gargaaruu ture jechuudha. Gaafaan biyya tana dhufuuf illee karaa eegalee nama hedduudhaatu qabeenya isaatiin na bira dhaabbachuu ture waan biraa bira dabare jechuudha. Ani waan biyya irraatti bahuu dhabe. Hundi keessanuu galatooma. Tokko tokkotti maqaa isin dee'ee hin fixu. Inshaallah guyyaan tokko keessanii bifa adda ta'een isin galatoonfadhu hedduu jira. Guddaa galatooma. Jazaan keessan jannata haa ta'u jechuun barbaada. Hawaasni Oromoo hundinuu guddaa galatooma isinilleen. Ilma keenya si qabne jechuu keessaniif inshaallah illee nama isin hin xiqqeessine kan hawaasa Oromoo saba Oromoo kana addunyaa irratti beeksisu ni taajeetiin abdaddaa inshaallah san ta'uufis akkam guyyaa waaniin duraan hojjedhu caalaa yaalii ittiin fufaan jaa inshaallah. Hedduu galatooma asirratti sagantaa bareedduu tana na waliin godhuu keetiif ulfaadhuun siin jaa. Guddaa galatoomeetilleen guyyaa irraan tanaa asitti naaf yeroo keetiif hedduu galatoomii turtii gaarii ture. Inshaallah warriin as keessatti hin galatoonfatin warri dagalee naate hedduudha kumaatamaa jiraniin beeka. Hundi keessanuu guyyaa yeroo bal'aa qabu kana caalatti kaniin isinitti dhaammadhu taha kaniin hunda keessan takka galata yoo rabbiin fade kaniin ibsuun taha narra laalinaa dhiifama naa godhaa yoon dogongoree dhiifama naa godhaan taanillee. Tole egaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qophiin keessummaa arraan tana qabannee dhufne kana fakkaata qophiilee keenya hafanii nanga walitti deebinutti nagaan nu tura.